Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee baankiin akkuma jedhe qaqqadareen dhufa qabadee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin qabadee dhufee jiru guyyaa kaleessa baankii dashan kan jedhu viidiyoo kale keessatti hojjedheen jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 6 qabadeen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Baay'ee gabaabaadha. Keessatti immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadee dhufa jechuudha. Guyyaa hundayyuu karaa ethio.marketiin biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadee dhufa jechuudha. ethio.market garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanaan qabadee dhufa jechuudha. 20 har'a qabadee dhufe guyyaa hundayyuu qabadee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu ethio.market.com yookaan gabaa gurraachi jechuudha. Biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa irraa waluma keessa makamaadha. Biyyoonni akkuma kaleetti jiranii jiru jechuudha. Guyyaa irra caala garuu biyyoonni kun hin dabalanii jechuudha. Biyyoota kanneen akka Kanaadaa doolaarii faani qannasanii jiru jechuudha malee biyyoonni kun fakkeenyaaf biriin Dubaay immoo akkuma kaleetti jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii paawundii yuuroon isaan kun immoo dabalanii jiru jechuudha. Karaa ethio.marketiin guyyaa har'aa harki caalu guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoota muraasa jechuudha kan hir'isee jechuudha. Egaa salphumatti jechaadha. Akkuma beekamu biyyoota ni qabadee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yewaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss baankii, Koronaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadee dhufee jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaaraan qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin biyyoota 6 jechaadha. Egaa kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. ethio.market guyyaa tokkuma sana onlaayinii irra jiranii yeroo 5 yeroo 6 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Guyyaa tokkotti jijjiiramuu danda'a. Akka baankii miti jechuudha. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 irra jijjiiramuu danda'a. ethio.market garuu utuma sana onlaayinii irra jiranii yookaan hin dabalaa yookaan hin qannasaa jechuudha. Salphumatti ethio.market guyyaatti dhaabbataa miti jechuudha. Jijjiirama yeroo 5 yeroo 6 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Salphumatti akka baankii miti jechuudha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaa sanii akkuma jedhe ethio.market utuma sana onlaayinii irra jiraniyyuu hin jijjiiramu. Baankiin garuu guyyaa 2 guyyaa 3 torban tokkotti jijjiirama malee akka ethio.market miti jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. ethio.market irratti jechuudha. Dallaalonni jechuudha. Amma nan jedhe kanaan osoo hin ergu taane yookaan birii 2 birii 3 illee irratti qabatanii erguu danda'u jechuudha. Maaliif isaan illee faayidaa isaaniitiin waan ta'eef jechuudha. Kana malee irra miti birii 20 keessaa fudhatu jechuudha. Birii 20 masaafaraa kan jedhamu keessaa fudhatu jechuudha. Birii 20 ati soo itti ergites yoo itti erguu baattes yoo mana dhufanii fuudhanis yoommoo fakkeenya haajinuu Joordaan teessanii Dubaayitti yoo ergitan birii 20 keessa murata jechuudha. Diraama 20 jechuudha. Birii biyya sanii osoo hin taane fakkeenyaaf akkuma jedhe ijoollee warroonni Joordaan jirtan akkuma jedhe doolaariidhaan miire doolaarii 20 osoo hin taane dirhaama 20 keessa fudhatu jechuudha. Dirhaama 20 keessa fudhatanii immoo isaa fakkeenyaaf biriin Dubaayii fakkeenyaaf meeqaarraa guyyaarraa birii 49 fi saantiiba 34 jechuudha. Fakkeenyaaf 49 malee dallaalonni 49 isiniin ergan yookaan 47 isin erguu danda'u yookaan 48 isin erguu danda'u jechuudha. Kanatti ergama malee akkuma inni jiru kanatti hin ergamu jechuudha. Waa irratti gaafachuu qabdu jechuudha. Isin yeroo ergitan meeqaan birriin salphumatti jechaadha. Dallaalonni isin erga sun birii 2 birii 3 irree kan irratti qabatan hin jiru akka dallaalatti jechuudha. Dallaalaan hundi tokko miti garaagarummaa qabu. Hundumtuu kan ergan garaagarummaa qabu malee tokko wal fakkaataadha hin erganii jechuudha. Maaliif isaan illee irratti qabatu jechuudha. Irratti qabatu waan ta'eef jechuudha. Egaa gabaabumatti amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha.
Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 45 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 52. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 42. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 02. Hoomaan Rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi birrii 71 fi saantiba 17. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 34. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 98. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 31. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 13. Kuweet diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 90 fi saantiba 76. Akkasuma immoo Kuweet diinaarii karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 81 fi saantiba 10. Bahareen diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 80 fi saantiba 68. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 25 fi saantiba 52. Joordaan diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 55 fi saantiba 54. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 37 fi saantiba 59. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 01. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 65. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 23. Swiss baankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 96. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 18 fi saantiba 98. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 27. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 82. Yemen Rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 76. Israa'el Sheekiliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 55 fi saantiba 22. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 02. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe guyyaarra baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaaniif Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo biriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti biriin biyya Beerutii waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee biriin biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiraate doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha.
Fakkeenyaaf doolarotaan hin maqaadhee Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jireetan jira jechuudha. Ani sanan kana maqaadhee malee kennani maqaa hin doolaroonni baay'eetu jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin doolota kana keessa akkan fudhattani Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruutii yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Birrii biyya sanii osoo ta'anii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jechaadha birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 45 herreeggatu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beeruut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundiin waan baay'ee xiqqoo taateef jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechuudha. Baankota keessa immoo guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 52 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beeruut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.